Handhuura Oromootaa dachee seenaa eeraa fi seera Oromticha ganamaa giddugaleetti biyyaa Finfinnee. Lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama gaaddisa tumaa seeraa feera caffeetu lama hiigumaan si tiksinaa nutis kaane tokkummaa Oromiyaa biyya koo meeqasiif itimamee dhiigan si tiksuuf jecha gaaddisa tumaa seeraa feera caffeetu lama hiigumaan si tiksinaa nutis kaane tokkummaa Oromiyaa biyya koo meeqasiif itimamee dhiigan si tiksuuf jecha meeqa bahee dhabame seenaa guddaan dagannee sirraa qaamna Finfinnee kanaaf garaan keenya yoomuu kan sin daganne. Handhuura Oromootaa dachee seenaa eeraa fi seera Oromticha ganamaa giddugaleetti biyyaa Finfinnee. Finfinnee, Finfinnee, yaa Finfinnee, Finfinnee, yaa Finfinnee. Magaalaa guddittii Oromiyaa fi biyyoolessaa teessoo gamtaa Afrikaa giddugala diinagdee hawaasummaa fi siyaasaatis Finfinnee. Malakee waan ofiiko yaa obsakee shakkarirraa nama baasakee warrakee. Malakee waan ofiiko yaa obsakee shakkarirraa nama baasakee warrakee. Sadarkaa Finfinneen irra jirtu mootummaan naannoo Oromiyaatiin hojiilee misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamaa jiruu fi karoora fuula duraa ibsuun dura hidhata seenaa Finfinneef uummatni Oromoo waliin qaban akkasumas seenaa hundeeffama magaalaa Finfinnee of duuba deebinee ilaaluun barbaachisaadha. Finfinneen akka magaalaatti hundaa'uu isheetiin dura Oromoota galaantu oree damboobee yaasee elmatee qotee galfatee dilbii guutee irra jiraachaa ture seenaan akka mul'isutti. Naannii Finfinnee Oromoodha. Oromootu irratti eebbifata. Oromootu irratti guddifata. Oromoo irratti mul'ata. Hajisee maayitti gara mootummaa nama tokko mootummaa dhiibbaa godhuun ilmaan Oromoo irraa buqqaatee dachee nama biraa taate. Dur Oromoon achitti irreeffata. Achi ka'anii immoo bakka amma aadaaf turizimiin irratti ijaare kana masqala irratti irreecha irratti achitti horii qalanii wal eebbisanii walii galanii bootaa amma aadaaf turizimiin irratti dhaabbate kana akka jedhamu hin beekna. Seenadhaan. Tuulama sadeen jedhamu. Naannoo kana qubatee kan jiru. Tuulamni sadan kun tokko daachi. Daachi hangafticha tuulama keessaa. Daachi kun immoo gosa sadii qaba mataansaa. Gosa gurguddaa sadii qaba. Isaanis galaan, jaan bachoo fi jaan jiillee jedhamu. Asitti maal argitaa Finfinneedhaan wal qabsitee Finfinneentu wiirtuudha. Oromootaaf. Oromiyaa biyya koo meeqasiif itimamee dhiigan si tiksuuf jecha meeqa bahee dhabame seenaa guddaan dagannee sirraa qaamna Finfinnee kanaaf garaan keenya yoomuu kan sin daganne. Oromoon tuulamaas wiirtuu sirna gadaa isaanii odaana bee godhachuun wayita wal bulchaa turanitti Finfinneen caffeetumaa dirree araaraa irreechaa fi sirnoota aadaa garagaraati itti adeemsifachaa turan. Bakka xinti Oromoo waaqatti kadhatee bahee fi hiyyeechi illee biyyuma fe'ee dhufee asitti hin durooma. Maali dirreen sun dirree guddaadha, dirree bal'aadha. Gadaadhaan bulaa ture Oromoon naannoo kanaa maayidhaaf walakkaan Finfinnee galaani. Kun obo amma hora kana ol qabee gullalleedha kan jiru. Isaa gadi immoo galaani kan jiru. Amma dhaqeetoo laga Awwaash ga'us karanaan galaani. Warra dabalee ayyuu jedhu warra munaa tufaa warra ganamaati. Warri kun immoo ijoolleen isaanii kan waamamu warra yeshii dabalee amma yeshii dabalee jetti taaksiin illee hoggaa waamtu. Innaa lafti kun hundumti isaatu waradaan amma jiru kun lafa Oromooti. Dachee seena qabeetti yaada gootota kumaa bara dheeraaf kabajaan jiraattee bara naddiin si murgitu. Guddataa arraddoo kumaaf diinaan dhuunfatama. Kee guutoo wasarbiif kee qajeelaa dooyyoo
badoo dachaas fatture kan gadin jenne roorroof. Oromoon Tuulamaa handhuura Oromiyaa Finfinnee fi naannawaa ishee sirna gadaa wal bulchaa turantu sirna gita bittaa nafxanyaatiin dhiibamuu fi weeraramuu eegalan. Oromootti gaafa duulan Oromoonni karaa kaabaa kun qawwee of harkaan qaban waraana malee biyya fardaa kanarra deemuu waan hin dandeenyeef asiin socho'anii karaa naan dhufan goobana qabatan karaa kaabaatti birruu nagoo qabatan caacaa doobbee qabatan Oromoota karaa kaabaa warra bichuu fi jidda kana qabatanii duula gaggeessuu qabanii kaan kiristaanaan ofitti makan soddaa godhatan intala kennaniif intala irraa fuudhan soddummaadhaan erga jara qabatanii booda na waraana hoggaa jedhanii qawween qaban jarri kun dirqama soddummaa firooman amma humni Oromoo qawweedhaan mo'amuu qabee dhawaata qawwee of harkaan qabanii fardaan mo'achuun amma yeroo baay'ee hoggaa baay'ee turanii jiru ofirraa ittisaa yeroon garuu yeroo fardii fi gaachanni eeboon tajaajila ittiin kennine dhufe qawween urufatti nama fagaenya nama rukuttu dhufte kanaaf jarri kun harka kennate. Moggaasawwan iddoo irreecha isaatii iddoo daawwan garaagaraa iddoo burqaawwan garaagaraa iddoo madda garaagaraa itti ofii isaatii waamu qaba ture kan egaa har'a adeemsa keessa sirna gita bittaa kanaan kan manca'e kan irraanfatame kan bal'aan isaas kan haalame jira jechuun hin danda'ama. Lalgalooto gullalleen kan tufaa lalgalooto gaara bichuu turii lalgalooto galaan finfinnee maasee lalgalooto silakka jaalalaa lalgalooto walirraan fagaannu lalgalooto jaannu fageesse diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayin. Mootichi Minilik gaara Xuuxxoo yookaan Inxooxxoorra waggaa 12 eegga jiraateen booda bara 1879 gara hora Finfinneetti gadi bu'uun Finfinneenis yeroo kanarraa kaatee teessoo mootummaa taatee tajaajiluu itti fufte. Dirqamaan harka laattee fuula ishee gita bittootaatti dugda ishee immoo uummata Oromootti laachuu eegalte Finfinneen. Bara 1879 baatii sadassaa keessa hundeessan achitti maqaa kana maal haa jennu jennaan ishiin Addis Ababaa jettee mootittiin Xaayituun Oromoonni immoo varshinii biraa dhiyeessan yeroo isaan shaggar jedhaniin maqaan kun yeroo tokko ba'e falmiidha falmii Addis Ababaan jedhu san Oromoonni immoo lakki shaggar jedhan afaanuma Oromooti isaan immoo Addis Ababaa jedhan warri mootii. Fardaleen isaa bulalleetti tufaa amunaa kee maqaa si jijjiiranii akkamii wal barraa nu gidduu barruufuu hojjira jaalatoo ina fi innarraa. Oromoon shaggar baanaa jedha kun shaggar buunaa jedha Finfinneen bakka horaa isaanii dhugaadha lachuu afaanuma Oromooti kanarratti waan wal falmamu jiru shaggarii weellisnaa Baarzaafii shaggar qarree jedhan Baarzaafii shaggar qarree kuni muura kuni mala Baarzaafii shaggar qarree kuni muura kuni mala ilkaan abbabaa qabdii kuniin tuma kuni wala jenna. Addis Ababaa kan jedhu sun maqaan kun mootii Minilikii wal qabate babal'ina shawaa maqaa jedhamuun wal qabate kan dirqama itti kennameedha biyya Oromooti jechuudha. Finfinnee dubbadhume kan nyaatte soraa loome